Haadholiin mooraa baqattootaa umra Kuubaa dahoo godhatan akka jedhanitti jeequmsa bakka irraa dhufanii ture ijoolleen isaanii akkan argine ija isaanii qabanii dhoksaati turan. Akkasis ta'ee garuu daa'imni waggaa 4 odoo nafin ammallee namoota san eenyutu ajjeesee jedhanii gaafachaati jiran. Reeffa namoota karaa irratti gaggatamee argaa bira darban yaadatanii qofa. Mooraa baqattootaa umra Kuubaa keessa qofa baqattoota Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay keessaa dheeffanii bahan gara 16,000tu jira. Guyyaa guyyaadhanis dhibbaan lakkaawwaman mooraa kana seenatii jiran. Waan dhagahuuf ulfaatu wal fakkaata keessa darbuu himatan. Aaddee Hawwaa Tasfaayee isaan keessaa takka. Namoonni baay'een oggaa du'an ija kiyyaan argeera. Nu'is haalli jiru waan hammaachaa deemeef as dheeffine ajjeecha sukkanneessaa akkanaa argineen beeknuu jedhan Aaddee Hawwaan. Naadir Ibrahim Ahmed mooraa baqattootaa umra Kuubaa keessatti hojjetaa dhaabbata qarqaarsati. Lakkoofsi baqattootaa dabalaatuma bulaa meeshanii fi wantoonni qarqaarsa barbaachisan immoo qarqaarsa baqattoonni kun barbaadan wajjiniin waliin gituu jedha. Baqattoota kanaaf nyaanni gahaan hin jiru. Keessattuu dubartoota ulfa warra hoosisu dhukkubsattoota TB kanaaf nyaanni gahaan hin jiru jechuudhaan ibsa. Karaa biraatiin maatii baay'een addaan faffaca'eera. Warri mooraa baqattoota keessa jiran maatiin isaanii biyyatti hafe waan keessa jiru hin beeknu ajjeefamuun ollee sodaa jedhu qabnaa jedhan. Yeroo lolli jalqabetti ilmi kiyya waggaa 18 manan turre. Waggaa boombiin bu'uu jalqabuun uffatumaan ofirraa qabu tanaan qofa kaadhee dheeffe kophaa kiyya. An jedhan aaddee Nigistii Tasfaa Maariyaam haadha ilmi isaanii bakka jiru hin beekne. Naannoo Tigraay bakkawwan waraanni itti deemaa jiru keessa yeroo hojjettoonni qarqaarsaas ta'ee gaazexeessitoonni naannoo san dhaquus akkasumas qunnamuu hin dandeenye kanatti lammiiwwan siviilii haala akkamii keessa akka jiran beekuun rakkisaadha. Gabaasaaleen baay'een akka agarsiisanitti garuu naannoowwan muddamsi keessa jiru an haalli keessatti hammaachaa jiran kana keessa namoota jiraniif qarqaarsaa tattamaatu barbaachisa.